Ballo harka na naman. Ballo. Puno wasi ko ka. Puno wasi ko. Hai simbe tare na chim tura gara tara. Yo bi rai tare sir rai ka dai. Be bi jira. Mali dara विशेष रकम तुम्हारी नहीं ले सकती रकम रागा Ani tagi ka ko na lai. Yal mahal ngati. Yal mahal ngati si tagar tapstay arkam chakna wa gote. Ho tu ba ko atille kita. Hinkau. namni kun bakka qabama jennetti immaas tabiraa gisee gubbaan dhufte amma kun ota liinaa tunfaan arra hedduu tokko nama gaddisiifti rabbummaan nama keenya kana haa qajeelchu walii haa galchu nama keenya kana maali kana wal jibbanii falfala walii godhanii wal dhamaasanii wal doorsisuun tuni maalirraa akka taate gaa namni kun nama rabbi sodaa hin qabne wanni kun shirkiidha. Shamaa harka fuunee hordoftoota keenya akkam nagaa fayyaa keessa nageenya keessa biraa lafa kuma ibsanitti gaa. Salaamanna keenya kan onni irraa burqee isin biraa jiraatu isin irraa illee badeetiin jira isin deebi'ee har'aasi. Wooma deemaa jiru irraa jaarraas kaasa'uu dhufne. Har'a hedduu tokko namni irraa rifachiisee micciirii fi bahar gaawaan kalee hojjetan hedduu tokko hojii boonsaa hojjetanii jennee itti gammannee har'a balloo raahuu balloo silaa gartee gabbahee manguddoo guddoodhaaf isa qabna. Biyya tana keessaa balloodha qabna manguddoo. Akkuma kalee dhaqanii ulaa irraa banan amma dura ulaan itti cufaa turte karaa siirii falfala adda addaatiin itti godhanii utilleen gaasirraan gartee quraana illee banaddaa hordoftoonni keenyaas koomentii irraan quraana itti banaddaa jechuudhaan gartee takkara lamarra namni meeqa ittuun itti himaa jira. Isaan illee gartee waan san godhaniis gaa silaa godhanii quraana itti bananii dila kana waa irratti hin deemtu. Wanni quraana irra jabaate waan jirtu isaanis gaa wallalanitti meeqatti himnuu beeki wooma keessa jiran tanaatu isaanis illee irraanfachiisuudhaan mala wanni kalee isaan hojjetan san hojii boonsaadha jennee irraa gammanne akka ajaa'ibatti irraa gammanne gidduma tana hundaa'uu gartee hojii boonsaa hojjechaa jiran baarii fi namni silaa wajjin jiran guutuun isaaniitu an gartee silaa hojiin isaan akka harkeen beeku hojiin inni sodaadha akka har'a micii irgooti sanitti iddoo takkana maaliif waan har'a sanii naa yaabsise wanni san maali haala dubbachaa jiru nama. Haala itti dubbachaa jirus nama namni san jinnii qabatee haa deemu moo akkami dhiiroo jinnii qabatee jalaan deemu jira moo wanni mucaa harka qabee kasin lafaan dheessan maali hayoonii fi kaarabaa gartee sibiilaan tuqayyoo harkaan qabatte gartee kaarabaan si darbuu danda'a si miidhaas elektiriikni jechuudha waan kanarra jabaate kaarabarraa jabaate wanni akkas jimmata godhu jira amma duraas gaawwan akka balloo fi mucaa waliin balloo jiru san akka godhaa turte agartanii holuma isaa san harkaan qabachuu dadhaban akka balloon kun gabbehee nama tokko jina dhaabbachuu hin dandeenye balloon gabbehee akka nama tokko jina dhaabbachuu hin dandeenye balloon gaa yeroo rakkoo fi balloottis waa hundattuu nama bira jiraata manguddoo biyya tanaati lamee waldhabee walitti araarsaa falfalli gaamma mana hunda seenee jira keessaa akka mataarraa hammaatee hin jiru. Shayna khaanis soomaatuma jira khaanis bahaatuma jira khaanis sheekha bikka jira arkanii namni silaa miidhuma jira akka sooshaal miidiyaa irra deemu jirutti kaaree waa godhu kunoo dhiiroo haa shayni yeroo anta akka silaa warri siirii wal barsiisaa deemaniiti kunoo mana hunda seentee jirti arra liinaanis kunoo falfalli leelloon baaran itti gootee jirti isinis dhamaasanii jiranii liinaa dhamaate mana hin seenin hin qabu yoo na bira qofa taate malee. Anaatu gaa isaan kana biratti illee gadi hin beekne yoon silaan bira gabbee mul'adde akka nama isaan gargaaru yoon ta'e narraa isin oolan gaa guutuun isaaniitu waan falfalaan wal cinqaa jiraniif mana heetu manuma hundaa kadheetu taate maaliif qabeenya kamtu biyya tana keessa jira maalirraa wanni akkana falfalaan wal miidhuuf ilmi namaa kun maalumaa kana hunda fide wanni irra wal miidhan dachii hin jiraattee dachii irra wal miidhutti hin jiru namni yoo dachii takka dachii irratti yoonii fi haalif nama gidduu dhufee mirga keetii dachii keessatti waan feeti gootee qabeenya kee harkatti deeffachuudhaaf wanni walisitti wanna walitti gooniif keessaa dhalaafaa jedhanii ammas waan hin jirreef jedhanii akka balloo kana faatu nama gaddisiisa. Wanni kun isarraa akka deemaa dhuftanii beeytanii akka gololchaa ta'u godhaa dhuftanii beeytanii biiftuun xiqqishoo rabbii namarraa gaafuura baafachiise isaanis osuma yaadan isaan bira jirru balloo turra hammaatee kaleellee baar jechuudha baar hedduu takkanullee gammachiise baar gaabikka deemutti hojii boonsaa hojjeta. Taarraa tanaan nagaddiise irra guddaa akka isiin godhaa turte agartan micciirii fi namicha keessa jiru hunda silaa balloon mucaa san gartee akkuma gaariidhe akkas naga isaa ittiin
mucaa akkana dhidhiitu jiru kana jechuudha akkuma gaarissidhaa dhee akkanaa miti namni falfala wal godhee dilaa kana mana keessa walidhee dalagata horkanii gabbahee waan takka alarraa bitachuu kan dandeenyetti jechuudha yeroo takka sa'aa hanga muraasa yoo xaaqaa baranii gaa xaaqaa namni alaa bitee waa ol kanneen malee hulaa san harkaan tuqee gabbee waa bitachuu hin dandeenye duraaniif amma hoo alhamdulillah jennee bikkoon neenetti arragaa micciir akkas ta'ee agartanii wanna waalitu kana magarsiisa ilmi dhiiraa gaa wanni ilma dhiiraa boocisa wama jabaate waa dile sana akkasitti gartee ilaalatu malee hin iyyu asumaanu daawwadhaa fi itiyoo akka isiin taate walumaanu hadaa wannaa laalatu Kuno wasi gorega, kuno wasi gorega. Ya tahu tu kuno kontar ni. Mar tu kata mar. ilma namaa tokko ilma dhiiraa tokko wanni jabaate waan jabaate malee wanni laafate kanatti ni jisiiftu yaa hordoftoota keenya qaamni godhan jirtu du'aayiidhaan silaa gartee namutu du'aayiidhaan gaabiruma jirraasi haaluma yerootii fi haaluma biyya namaa keessa jiru gartee hojjetan malee biyya namaa keessatti jiraachuu hin dandeenye tanuma tanaatu namarraa adda nu mure malee silaa bira deennee miidhamaa kana gargaaruudhaaf numa feenaa ni dandeenyalleedha osoo sodaa ta'een osoo jinnii sodaan ta'een sodaa maaliif beektaa jinniin namaa tokko na waliin godhu jira malee jinnii waan ofii dhuftee miiru jirtu miti namaa tokko na waliin godhu jira namni kun bakka qabama jennetti ammaas tabiraa gisee gubbaan dhufte amma kun ota liinaa tunfaan arra hedduu tokko nama gaddisiifti rabbummaan nama keenya kana haa qajeelchu walii haa galchu nama keenya kana maali akkana wal jibbanii falfala walii godhanii wal dhamaasanii wal doorsisuun tuni maalirraa akka taate gaa namni kun nama rabbi sodaa hin qabne wanni kun shirkiidha waan kana sodaachuunis haa sodaatuu shirkiidha shirkiin gartee waan rabbiin hin jaalanne dalaguun mataan siitu shirkiidha rabbi nu haa qajeelchu egaa mootummaa keenya irraa dura kaasee nuufillee haa qajeelchu rabbiin nus haa qajeelchu wanni godhuun jirtu ilma namaa kana rabbiin gartee kabajama mataa ifii waliin silaa namni kabajama mataa ifii godhee nama kabajuu dura if kabajuu wayyaadha namnummaan falfalaan akka deddeemu kun silaa dura if kabaje kunis kaana malaaleetu bikka san geessa dhalaanis arra falfala takka takkoote tonfooteen nama sani geessi namni sunis fuudheeti bikka san dhageessi yaanii waliin namaasu jiran mana arra seente bukaani kutti boru sheeyitichuma kana eessa akka jiru maqaa sheekaa moggaasniif gaa namni kun waa sheekaa miti sheeyitaana kuni wannan kun adduuta kana gaddisiifteen viidiyoon kanallee isin waraabe akka gartee isin dhaammannoo gartee achiin dhaqajee waa isinillee qabu isinifillee qabuu hin danda'u guyyaa rabbi nageessa inshaallah gidduma tanatti guyyaa rabbi nageessa hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagayaan naa tura. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.